keenyaatti seenneetiin jenna kadhata nu godhameef abbaa keenya kadhata nu godhan waaqayyo sinaa eebbisu jechaati. Har'a akkuma kanaan jennee mul'ata boqonnaa 13 qorannaa mul'ata boqonnaa 13 wanti jalqabuu barbaanneef gaafilee qorannaa keenya darban keessatti gaafataman karaa addaatiin waa'ee mootummaa fi amantii maalidha waan jedhu gaafii san deebisuu jechuudha. Kana deebisuuf mul'ata boqonnaa 13 kana kutaa 2 yookaan 3 qorannee laallee erga kaaniin booda xumura irratti gaaficha deebifnee jenne jechuudha. Mul'ata boqonnaa 13 kana yeroo qorannu xiyyeeffannaadhaan laalla. Tarii akka kanaan dura ta'uu danda'a, ta'uu dhabuu danda'a. Mee jecha tokko isaa adda baasaa laalla jechuudha. 13 tokkorraa kana jedha. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa otoo ba'u nan argee jedha. Amma qorannaatti darbanis seenuu keenya dura bineensi galaana keessaa ba'e kun maalidha? Bineensi kun bineensa jechuun maal jechuudha? Ka jedhu Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 23 or 25 bira dhaqnee dubbifna jechuudha. Daani'el boqonnaa 7 Daani'elii fi mul'ata akkamitti akka wal qabsiisaaru har'a rogatti ilaalla karaa addaatiin. Akkamitti mul'annii fi Daani'el wal qabatan jechuudha. Boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irraa akkas jedhaayyuu. Egaa inni anatti himu sun bineensi inni arfaffaan immoo mootummaa isa arfaffaa ta'ee biyya lafaa keessa argamuuf jirudha. Inni mootummoota hundumaa irra kan garba'eedha jedha. Amma mootummaan 25 irrattis isa hundumaa gararraa jiru san irratti hin dubbata. Ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruun yaada. Warra hundumaas jedhee waa'ee bineensicha kana dubbata jechuudha. Kanaaf bineensichi maalidha? Mootummaadha jechuudha. Mootummaa isa noormalii biyya duwwaa bulchuu hin taane dhimma amantiis kan walitti qabee ruul gochuu barbaaduudha jechuudha mootummaan kun. Isa kana maaf akka jedhe booda laallaayyuu. Fakkeenyaaf mootummaa Baabiloon kana yeroo laallu yeroo warqee dhaabee ijaaree jedhu warqee kanaaf sagadaa gaafa jedhu dugda duubaan inni sagada ofii akka barbaadaru. Dhimma waaqeffannaallee of keessatti akka qabu. Kanaaf dhimma waaqeffannaa dooktorinii barnoota isaanii walitti qabaa laalla jechuudha yeroo dhimma kanneen laallu. Kanaaf mootummaan bineensi maalidha? Mootii akka ta'e, mootii arfaffaa akka ta'eetiin jedhe wal bira qabnee laalla jechuudha. Tole ammas mul'ata boqonnaa 13tti deebinee waa tokko laalla ammas. Galaana keessaa otoo ba'uu nan arge. Galaana jechuun maal jechuudha? Saba hedduu akka ta'e kanas mul'ata boqonnaa 20 keessattis dhaqnee ilaalla. Lafa namni baay'ee bishaan inni jedhu kun uummata baay'ee akka inni bakka bu'u arginees hin jenne jechuudha. Uummata baay'ee akka inni bakka bu'u. Booda ka lafa keessaa ba'e argina. Lafa jechuun ammoo iddoo namni hin jirre jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun jechoota hundumaafuu hiika ifa ta'e nuuf kennees hin jedhe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 17 irratti bishaan irra teettees hin jette sun uummata baay'ee akka ta'ees hin jedhe macaafni qulqulluun ifa godhee lafa nuuf kaa'a jechuudha. Tole mee gara boqonnaa 17 yeroo biraa laallaa har'aaf 13 kana irratti xiyyeeffannees hin jenna. Bineensi gaanfa 10 fi mataa 7 gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10 mataa isaa 7 isaatti maqaa ulfina waaqayyoo arrabsuudhaaf kennameef qaba ture jedha. Mee amala bineensa kana kallattiidhaan Kiristoosii wajji wal bira qabsiisnee ilaalame. Kiristoos gaafa 7 qabaa? Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa akkas jedha. Teessicha dura uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Inni eenyudha? Kiristoosidha mitiiree? Hoolichi gaanfa 7 fi ija 7 qaba ture. Isaan 7 kunniin hafuurota waaqayyoo hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti maal ta'anidha jedha. Ergamanidha jedha. Kanaaf gaafa meeqa qaba? Gaafa 7. Okay. Balaa Israa'eloota Gibxiin kan dhayanii dha'icha meeqatu Gibxiin dha'ee ture? Dha'icha 10. 10 keessaa 3 jalqabaa Israa'elootas warra Gibxiis waluma faana dha'e. Akkasumas raajii jalqaba Musee fi Aroon hojjetan 3 warroonni Gibxiis maal godhaniiru? Hojjetaniiru. Ba'uu boqonnaa 8 keessatti karaa addaatiin yoo ilaaltan ba'uu boqonnaa 8 keessatti kan waan wal bira qabee fi qaba. 8
lakkoofsa torbarraa yoo dubbiftan boqonnaa 8 lakkoofsa torbarraa dha'icha sadaffaa jedha. Dha'icha sadaffaa irratti yeroo Museedhaaf Aroon hojjetanii lakkoofsa 17 irraa isaanis akkasuma godhanii jira. Warroonni Gibxis akkasuma godhan. Amma dha'icha sadaffaa isaanis wal faana hojjetanii. Garuu dha'ichi torban warra Israa'elii tokko illee hin turre. Eenyu qofa irratti bu'e? Warra Gibxii qofa irratti bu'e. Dha'ichi torban inni fuulduratti dhufu dha'icha meeqatu dhufa? Dha'ichi torbaadha miti balaa torba kan jennu jechuudha. Dha'ichi torba kun warra Waaqayyoof adda ba'an hin tuqamu hin tuqu. Hin tuqu. Iddoo isaanii Kiristoos ofiisaatii akka inni fudhatee hin jedhamne jechuudha. Kanaaf gaafa yeroo waa'ee gaafa torbannu gaafa torba sadi maal ta'aniiru waan ta'aniif buqqaaniiru waan ta'eef gaafa torba jechuudha. Kanaaf Kiristoosis akkuma bineensa kanaa maal qaba? Gaafa torba. Gaafni maal mul'isa? Aangoo. Akka inni mul'isu. Tole. Amma waldoota torban irratti aangoo qabu Kiristoosin akka ta'edha kalaalleetiin jennu boqonnaa 13 bira dhaqnee amma waan tokkoon akka laallu barbaada. Ishi tole Kiristoos immoo gonfoo qabaa? Gaanfa akka qabu laalleerraa bineensi kun gonfoo qaba jedha miti gonfoo 10 ofirraa qaba jedha. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 12 bira dhaqnee dubbifna. 19 11 irraa kana booddee ilaalee bantiiwwan Waaqaa baname farda adii tokko nan arge. Inni fardicharra taa'ee jiru maqaansaas amanamaa dhugaasin jedhama. Firdiitti lolatti qajeelummaadhaaf in hojjeta. Ijji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataansaas akka waan gonfoo baay'eetu jira jedha. Mataa isaa irra waan akka maali jedha? Gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isaa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokkollee maal gochuu hin danda'u? Beekuu. Namni tokkollee hin beeku jedha. Uffata dhiigaan cuubame tokkoon uffata maqaan isaas sagalee Waaqayyoo jedhamee jedha. Kanaaf inni kun eenyudha? Kiristoos jechuudha. Maqaan isaa sagalee Waaqayyooti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa jalqaba jecha ture ka jedhu wajjin wal bira qabnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf innis maal qabaa? Gonfoo qabaa. Gaafa aangoo akka qabu laalleerra. Gonfoo akka qabu laalleerra. Kallattiidhaan bineensi galaana keessaa ba'e kun eenyutti fakkeeffama jechuudha? Kiristoositti fakkeeffama. Karakterii isaanii akkamitti akka inni faallaa isaa ta'e jechuudha. Faallaa Kiristoosiiti. Mataa torba irratti maqaa ulfinaa qaba. Kiristoos immoo maqaa maalii qaba? Maqaa dhoksaa. Maqaa ulfina Waaqayyoo ittiin arrabsu qaba bineensichi kun. Kiristoos immoo maqaa ulfina Waaqayyoo ittiin ibsu. Maqaa dhoksaa kan inni qofti beeku akka inni qabu argineetiin jenne jechuudha. Tole. 13 irraa kana yoo laalle lamarratti bineensi an arge kuni bineensi inni arge qeerransa fakkaata ture. Gubbaarratti lakkoofsa 1 irratti yeroo laallu kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa otoo ba'uun arge jedha. Bineensi gaanfa 10 fi mataa 7. Okay. Jedhee waa'ee bineensicha kana dubbata. Lakkoofsa 2 irratti bineensi an arge kun qeerransa fakkaata ture. Miilli isaa miila amaaketaati. Afaan isaas afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sun humna isaa, teessoo isaa, aboosaa isa guddaas bineensicha kanaaf maal godhe jedha? In kenne jedha. Amma bineensi kun walumaa qabatti bineensi kunniin eessaa keessaa bayan? Galaana keessaa baye jedha miti? Mee kallattiidhaan Daani'el boqonnaa 7 keessa dhaqnee ilaalla. Orderiin inni mul'ata keessatti taa'eeru bineensa galaana keessaa baye bineensa mataa 7 qabu kana gaafa 10 qabu qeerransa amaaketa achiin booda immoo maali? Leenca jechuudha. Orderii isaa akka laallu barbaada. Bineensa isa galaana mataa 10 qabu qeerransa amaaketa leenca. Daani'el hoo akkamitti ilaale? Orderiin Daani'el itti ilaale hoo maal fakkaata? Daani'el boqonnaa 7 keessa dhaqnee waan tokko ilaala. Boqonnaa 7 yeroo abjuu abjate Daani'el abjuu isaatiif yeroo hiikaa isaa argeetu hin jedhu lakkoofsa 2 irratti Daani'el itti fufee kunoo qilleensi bantii Waaqaa jala golee arfan qilleensa'anii galaana in guddaa raasu. Isaanis halkan mul'ataan arge. Bineensonni gurguddaan
sanyii garagaraa afur eessa keessaa ba'an jedha obboloota koo? Galaana keessa. Kanaaf bineensi mul'ata keessatti mul'atee fi kan Daani'el keessatti mul'ate tokko moo garagara? Tokko jechuudha. Galaana keessaa bayan. Okay. Garuu tartiibni isaa garagara. Tartiibni Daani'el arge bineensi inni duraa sun leenca fakkaata ture. Lakkoofsa 5 irraa bineensi inni lammaffaan maal fakkaata jedhu? Amaaketa fakkaata ture. Lakkoofsa 6 irraa bineensi inni sadaffaan qeerransa fakkaata ture. Lakkoofsa 7 irraa kana booddee bineensa arfaffaa halkan nan arge. Inni bineensa sodaachisaa akka ta'e. Akkasumas immoo mataa 10 akka qabu gaanfa 10 akka inni qabu lakkoofsa 7 irra lafa ka'a. Kanaaf Daani'el yeroo laalu leenca keessa dhaabbatee laale. Leencarra dhaabbatee gara fuulduraatti laale. Inni mootii bara mootummaa Baabiloon ture miti. Leenca keessa dhaabbatee leencarraa inni lammaffaan amaaketa, inni sadaffaan qeerransa, inni kun immoo bineensa sodaachisaa gaanfa 10 qabu kan maqaan isaa hin beekamne kana jedheef. Mul'anni immoo bineensa gaafa 10 dhaabbatu kana keessa bara mootii Roomii keessa ta'ee gara duubaachi barreessa jechuudha. Gara duubaa achi ibsa. Mul'anni kun isaan hundinuu maal keessaa ba'an? Galaana keessaa ba'an. Galaana keessaa ba'an. Tokko kuffisaa, tokko kuffisaa dhufu. Mootummaa Ameerikaa lakkoofsa 11 bira yoodhaan adda kun. Addaa waa'ee isaa bal'inaan yeroo biraatti deebinee ilaalla. Amma mootiin inni mul'anni Daani'eliitiif mul'anni tokko akka isaan ta'an. Ergamaa tokkoon qajeelfama tokkoon akka barraa'e tokko akka hiiku akka laallu waan barbaadeef jechuudha. Kana xiyyeeffannaa guddaadhaan laaluutu baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanaaf Daani'el mootii Baabiloon keessa ta'ee gara fuulduraa barreessa. Mul'anni garuu mootii Room keessa ta'ee keessaanuu Roomii isa bakka 10tti adda qoodamte jechuudha. Achi keessaallee kan maal taate gaafni 10 aangoon isaallee darbee gaafa tokko hundayyuu maal goote biqilchite. 3 buqqiftee tokkotti ishee biqilte jechuudha. Kanaaf Room bakka 3tti adda qoodama. Roomii bineensa. Roomii bakka 10tti adda qoqqoodamte. Roomii tokkooma jechuudha. Tokkummaa Roomii utuu addaan qoqqoodamin. Roomii bakka 10tti adda qoodamte. Achiin immoo maali? Gaafa xiqqoo. Tartiiba akkasitti adda qoodama Room jechuudha. Tole. Erga kana laalle maaliif asumarraan jedhaara jechuudha waan biraa miti. Bineensi galaana keessaa ba'e kun jira. Tokko bineensa kana. Lammaffaa gaafa 10 qaba. Aangoo 10 mootii 10 itti fufee ammoo 10 keessaa 3 ka buqqiftee baate tokko jirti jechuudha. Tole kan akkasin laallee lakkoofsa 3 irraa mataa isaa 7 keessaa inni tokko hamma du'aatti waan madaa'e hin fakkaata jedha. Mataa 7 keessaa tokko maal ta'e hin madaa'e. Madaa'ee madaan kun maaliin kan isa ga'u ture jedha. Du'aan kan isa ga'u ture. Okay, ammas Kiristoos rukutameera moo rukutamne? Du'e moo hin duune? Du'eera. Kun kallattiidhaan bineensa kana wajjin akkamitti akka Kiristoos wal qabatu kan agarsiisudha jechuudha. Achiin booda Kiristoos illee du'a maal ta'eera? Du'aa ka'eera. Bineensi kunis du'aa madaan isaa madaa'ee ture maal ta'eeraaf? Fayyeeraaf. Deebi'aan gootti deebi'eera jechuudha. Baraa wal bira qabnee olaanuun barbaachise bara 1798tti mootiin Faransaay ajajaan waraanaa Bonaparte inni jedhamu jechuudha. Napoleon Bonaparte gaafa isa qabee hidhaatti hidhu Phaaphaasichi achumatti maal ta'e? Du'e miti? Achumatti du'e. Kana jechuun sirni amantii inni addunyaa geggeessu yeroodhaaf bilisummaan amantii maal ta'ee ture jechuudha. Argamee ture jechuudha. Yeroodhaaf jechuudha. Tole. Amma akkamitti akka bineensi kun Kiristoosii wajjin wal bira qabatu yoo laallee hin jenne waan tokko immoo itti daballee akka laallu barbaada. Lakkoofsa 2 jechuudha. Maal laallee turre? Bineensi akka jawwee sun humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa guddaa bineensicha kanaaf maal godhe jedha? Kennee jedha. Bineensi akka jawwee kun eenyudha? Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irraatti
seexana akka ture Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana booddee lakkoofsa lamarraa inni bineensa akka jawwee bofa durii diiyaabiloos seexana sana qabeen. Waggaa 1,000 inni jedhaayyuu kanaaf bineensa akka jawwee sun eenyuun inni seexana diiyaabiloos jechuudha. Okay. Kiristoosiif Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 18 irraa Kiristoos maal jedha? 20:18 irraa Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaate gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti anaaf maal ta'eera jedha. Anaaf kennameera jedha. Eenyutu gooftummaa aboo hundumaa kenneef? Abbaatu kenneef. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irraa waan tokko kenna. Tokko 2:36 irraa akkas jedha. 36 irraa egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe. Gooftaa jechuun isa aboo qabu isa hundumaa ol qabee jechuudha. Akka godhe masii isa dibame akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekanii jedhe. Kanaaf aboo hundumaa abbaan akka isaaf kenne gooftaa akka isa godhe masii akka isa godhe arginis hin jenne jechuudha. Bineensicha kanaaf ammootu aboo hundumaa akka kenneef eenyudha? Jawwicha boficha jechuudha. Seexana. Kan akkasitti akka laallu barbaadeet hin jedhe jechuudha. Kan biraa jawwichi kun iddoo biraatti mul'ata boqonnaa 19 keessatti mootota biyya lafaatti fakkeeffamu. Jawween bofichi kun jechuudha. Seexanni kun mootota biyya lafaatti fakkeeffamu. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 19 irraa mul'ata boqonnaa 19 irraa ergasii immoo bineensichi mootonni biyya lafaas loltoota isaanii wajjin isa fardicha irra taa'uuf loltoota isaa loluudhaaf walitti qabamanii jira. Inni fardicha irra taa'e eenyu jennee dubbifne gubbaa irratti 12 irratti Kiristoos jennee dubbifne jechuudha. Kiristoos jennee dubbifne inni fardicha irra taa'e. Okay. Amma isaan loluudhaaf kan deeman bineensicha mootota biyya lafaa 20 irratti mootu bineensichi hin qabame raajiin sobduunis inni fuula isaa duratti milikkita agarsiisaa ture isa wajjin maal ta'e jedha hin qabame jedha. Kanaaf boqonnaa 19 lakkoofsa 19:20 keessatti kan arginu sadii argina. Tokkoffaani bineensicha kun mootota biyya lafaati kun immoo raajii sobduudha jechuudha. 13 keessatti mootu jawwicha bineensicha sagalaana keessaa ba'e bineensa isa lafa keessaa ba'e. Bineensi inni lafa keessaa ba'e kun asitti raajii sobduutti fakkeeffama. Isa yeroo kutaa lammaffaa bal'inaan laallu ilaalla jechuudha. Kanaaf mootonni biyya lafaa asirratti eenyu bakka bu'u? Seexana bakka bu'u. Bara Kiristoos ajjeefamu. Kiristoosiin kan ajjeese seexana yoo ta'u eenyutti fakkeeffamee ajjeese? Eenyutti bakka fayyadamee ajjeesuuf yaale garuu? Mootota biyya lafaatti bakka bu'e jechuudha. Arras mootonni biyya lafaa waa lama bakka bu'u. Yoo Kiristoosiin yoo bakka bu'an bakka bu'uu danda'u. Yoo Kiristoosiin bakka hin buune immoo maal bakka bu'u? Seexana bakka bu'u jechuudha. Ifaan ifatti akkasin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhimma qorachuuf gaafii kaafnellee asuma keessa yaada qabataa dhufna jechuudha. Tole. Kanaaf lakkoofsa dirraa mataa isaa 7 keessaa inni tokko jennee waa'ee madaa'uu isaa laalleerra aangoo akka inni fudhatee namni guutummaan biyya lafaa dinqifatanii yaada bineensichaa duukaa maal ta'an jedha. Hin bu'anii jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha 4:12 irraa. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkoon illee maal hin jiru jedha. Maqaan kan biraa ittiin fayyinu kan nuuf ta'e Waaqa jala ilmaan namootaatiif maal hin taane jedha. Hin kennamne jedha. Kanaaf addunyaan guutuun kan ittiin fayyu Kiristoos yoo ta'e bineensichi kunis addunyaa guutuu maal godha? Dogongorsa jechuudha. Addunyaa guutuu gara du'aatti oofa. Kiristoos ammoo addunyaa guutuu maal godha? Fayyisa jechuudha. Tokkocha ilmasaa amma kennuutti addunyaa maal godhe jedha macaafni qulqulluun? Jaallate jedha. Wal bira qabuu isaa ilaalarra jechuudha. Akkamitti akka bineensichi faallaa Kiristoosii ta'e, mormituu Kiristoosii akka ta'e, Kiristoosii akka fakkeeffame. Dhimma namoonni hadha bineensa
Akkasii jedhanii waan adda addaa dubbatan miti. Dhimmi kun dhimma dooktoriinii barnoota faallaa Kiristoosii ka ta'edha jechuudha. Dhimma kana ka geggeessu mootu eenyudha ka jedhu ka bakka bu'uudha jechuudha. Tole. Lakkoofsa 5 afurraan dubbifnaa. Bineensicha isa kanaaf iyyuu aboon kan kennameef bineensa akka jawwee sana waan ta'eef amma xiyyeeffannaa guddaa asirratti akka goonu barbaada. Lakkoofsa 4 kanarratti. Bineensicha kanaaf aangoo ka kenneenu eenyudha jenneera. Jawweedha jenneera. Tole. Namoonni isaaf maal godhu bineensicha kanaaf hin sagadu. Akkasuma immoo bineensa isa kaaniifis maal godhu hin sagadu. Bineensa isa maal godheef isa aangoo kenneefis. Eenyu akka bineensa kanaaf eenyutu akka bineensa kanaa ta'a. Eenyutu bineensichaa loluu danda'a jedhan jedha. Luuk lakkoofsa 4 kan jiru bineensicha kanaaf sagaduun isa aangoo kenneefiif maal godhudha? Sagaduudha. Sagaduudha. Eenyutu aangoo kenneef? Jawwicha. Kiristoosiif sagaduu jechuun eenyuuf sagaduudha? Abbaadhaaf sagaduudha. Akkamitti akka wal bira qabee ilaala jechuudha. Sababni isaa jilbi hundinuu ulfina Waaqayyo Abbaatiif Kiristoos gooftaa akka ta'e maal haa godhu jedha? Haa mul'isu jedha. Filiphisius boqonnaa 2:11 irraa akkana jedha. Filiphisius boqonnaa 2:11 irraa. Arrabni hundinuu ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e maal haa godhu jedha? Haa beeksisu jedha. Iddoo biraatti immoo jilbi hundinuu isaaf maal haa ta'u jedha? Haa jilbiinfatu. Haa jilbiinfatu jedha. Eenyu ulfina Waaqayyo Abbaatiif. Yeroo Abbaadhaaf galata galchinu maqaa eenyuutiin galata galchina Abbaadhaaf? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata galchaa jedha. Isaaf sagaduun mul'ata boqonnaa 5:11 irraa ammootu maal arginaa? 5:13 irraa jechuudha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa. Wanti waaqa irratti, lafa irratti, lafa jalatti, galaana keessatti uumame. Isa keessa jiru hundinuu hooqubaan, ulfinni, guddinni, aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf. Boqonnaa 4 keessatti abbaadhaaf jechuudha. Hoolichaafis, hoolichi eenyudha? Kiristoosiif jechuudha. Baraa amma baraatti haa ta'u jechuudhaan isaanii maal ta'e jedha? Nan dhaga'e jedha. Kanaaf abbaadhaaf hoolichaafis maal akka godha argina? Akka sagadan argina jechuudha. Tole. Mul'anni boqonnaan 13 lakkoofsi 4 jawwichaa fi bineensichaaf seexanaa fi bineensicha isa aangoo irraa fudhateef addunyaan hundinuu akka sagadan gochuu isaa argina jechuudha. Hamma ammaatti akkamitti akka wal bira qabaa laala. Barnoota dhugaa waaqummaa dogongora seexanni isa fakkeessee dhiyeessu wajjin jechuudha. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan isaa maal godhee hin kennameef. Ji'a 42 kana gochuudhaaf aboon maal ta'eef jedha hin kennameef jedha. Aboo kana eenyutu kenneef? Jawwicha. Ji'a 42 dubbiinsaa dubbii gurguddaa fakkaatu Waaqayyoon harkaan arrabsu maal godhe? Hin dubbata. Kiristoos ammoo garuu abbaa isaatiif maal godhe? Ulfina kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 6 biyya lafaa keessatti warra ati anaaf kennitetti maqaa kee maal godheera jedha? Beeksiseera. Isaan kan kee turan ati immoo anaaf isaan laatte. Isaan dubbii kee maal godhaniiru jedha? Eeganiiru. Okay. Lakkoofsa 4 irratti an lafa irratti ulfina siif maal godheera jedha? Siif kenneera. 17 irraa an lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akka an hojjedhuuf ati anaaf laatte maal godheera jedha? Raawwadheera jedha. Bineensichi kun garuu faallaa kanaa immoo Waaqayyo irratti maal dubbata? Arrabsoo dubbata jechuudha. Arrabsoo dubbata. Akkamitti akka hojii paralaal wal bira qabaanii deemanii argineet hin jenne jechuudha. Ji'a 42 waggaa 1260 ji'a 42 jechuun
akkamitti akka guyyaatti jijjiiramu soddoma yoo baay'iftan icciita tokko immoo yeroo tokko yoo qorannaa kana xumurree waan tokko ilaalla. Sammuutti naa qabadha akka hin dogongorre anis. Waggaa tokkocha keessa guyyaa meeqatu jira? 365 miti? 60 garuu inni ittiin hojjetamu. Okay, 60 ammaaf hojjetama. Shaneessaa dhufteedha gaafiin koo. Kana sammuutti naa qabadha. Yeroo biraan qoranna. Guyyaa yeroo kaalkuleeshiniin piroofeesii macaafa qulqulluu ittiin hojjetamu waggaa tokkocha keessa guyyaa 360tu jira. Ji'a tokkocha keessa guyyaa 30tu jira. Har'a garuu fakkeenyaaf kaalkuleeshinii Itoophiyaa yeroo fudhanne 30 jedhanii kanii agumee ka jedhamtu jira guyyaa 5 ka qabdu. Kan biyya alaa yoo fudhanne ammuutu 30 jedhaa 31 jira 28 jira. Walitti qabamee guyyaa 365 dhufa. 360 garuu ka kaalkuleeshinii ittiin hojjetamu. Shan eessaa dhufte? Eessaatti dabalan? Kana gaafii sammuutti naa qabadhaa. Qorannaa tokkochatti kana qofa qorannaa waan ta'eef xumura qorannaa kanaatitti. Dhageessan miti? Tole. Kanaafi waggaa 1260 yeroo isaaf aboon kennamu warri dhugaadhaaf abboomaman garuu waggaa kanaaf maal ta'an hin rakkatan. Gammoojjiitti ari'aman. Warra waaqayyoof qulqullaa'an lolee isaan immoo hin kennameef. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irratti aboon maal ta'eef jedha hin kennameef. Aboon gaafa kennamuufi warri kan waaqayyoo ta'an garuu gosa hundumaaf, afaan hundumaaf, saba hundumaaf ergamoo saniitu kennameef. Ergaan ittiin isaan ittiin ari'aman, ergaan akka isaan ari'aman, akka seexanni irratti aboo qabaatu kan isaan godhe ergamoota saniiti jechuudha. Boqonnaa 14 keessatti itti dhufee waa'ee kanaa dubbata waan ta'eef. 7 irratti afaan hundumaaf, nama hundumaaf, gosa hundumaaf jedha miti? Saba hundumaa jedha. Ergaan ergamoota sadii eenyuuf? Saba hundumaaf, gosa hundumaaf, afaan hundumaaf jedha miti? Argitanii? Ari'atamuu keenyaaf sababa ka ta'u ergaa nuti fudhannedha. Ergaan nuti fudhanne kuni akka inni warra dhugaa ari'atuuf sababa ta'a jechuudha. Maaliif ari'amname? Wanti ari'amnuuf ergaa ergamoota sadanii maal waan gooneef? Waan fudhanneef, waan fudhataniif jechuudha. Namoonni yeroo sanii wanti ari'amaniif ergaa ergamoota sadanii waan maal godhaniif? Waan fudhataniif karaa addaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 16 bira dhaqee dubbifna. Akkuma qara wal bira qabaa dhufne jechuudha. 16 lakkoofsa 1-3 dubbifna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1-3. Yesuus itti fufee an kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufachiifneef isinitti maal godheera? Isinitti hime. Manneen sagadaa isaanii keessaa maal godhu? Isin baasu. Caalaadhumatti iyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufu. Namni yoo isin ajjeese waaqayyoof waan hojjete isatti fakkaata. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana hundumaa maal godhu? Kana hundumaan raawwatu jedha. Lakkoofsa 4 irraa egaa yeroon kun hundinuu itti ta'u yommuu ga'u kana isinitti himuu koo akka yaadattaniif kana isinitti dubbadhe an jalqabatti dubbii kana isinitti hin himne yommuu ofii kootii isin wajjin ture jedha. Yoo dubbiin kun dhufe maal akka isin hin taaneef akka isin hin dinqifanneef dursee isin hime, isin ari'u, isin ajjeesu yeroo kana godhan waan waaqayyoof hojjetan isinitti fakkaata, isaanitti fakkaata. Wanti isaan kana godhaniif anaa fi eenyu waan hin beekneef jedha. Lakkoofsa 3 irraa anaaf eenyu waan hin beekneef jedha obboloota koo. Abbaa wanta hin beekneef. Anaaf abbaa koo waan hin beekneef jedha. Anaaf abbaa koo waan hin beekneef jedha. Kanaaf barnoonni isaan barsiisan barnoota kanaan ala ta'edha jechuudha. Kana eenyuuf eenyuun ala ta'e? Kan abbaadhaa ilmaan ala ta'e. Yookiin waatti dabalu yookiin immoo maal godhu? Waan irraa hir'isu. Inni dhagaa miti sagaleen koo. Yookitti dabalu yookiin irraa hir'isu. Isa isin qabattan kana dhugaa kana kallattiidhaan yoo fudhanne isin ari'uudha dubbiin. Kanaaf mul'anni boqonnaan 13 lakkoofsa 7 irra ni jiru. Bineensichi kun kan inni adiisaa kana raawwatuuf barnoota dhugaa warri isaaf qulqullaan qabaniin faallaa barnoota dogogoraa waan maal godhuuf? Waan barsiisuuf jechuudha. Waan barsiisuuf jechuudha.
laalamee akkamitti akka ol qabatu. Sababni isaa aangoo isaa seexanarraa fudhatee waan ta'eef warra isa dhageenye akka inni ajjeefaman godha. Lakkoofsa 8 irraa warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa hoolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf maal godhu jedha? Hin sagadu jedha. Bineensichaaf sagadu jechuun jawwichaaf sagadu. Warri maqaan isaanii galmee hoolichaatti barraa'e eenyuuf sagadu? Hoolichaa fi Waaqayyoof sagadu jechuudha. Abbaadhaaf sagadu jechuudha. Mul'anni boqonnaan 5:13 kana lafa nuu kaa'a. Sagadirraa namni gurra qabu maal haa godhu? Haa dhaga'u. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uu fi amantiin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hin barbaadama jedha. Kana keessatti obsaan danda'uun amantiin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii maal ta'a? Hin barbaadama jedha. Kanaaf dhugaan kun dhugaa humna qabuudha. Kan addunyaa raasuudha. Har'ammoo addunyaan maal akka jirtu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaa kanatti qabannee ariisaadhaaf waan nurratti murtaa'eef billaadhaan mormi muramuudhaanis amantiidhaanii billaa jalaa ba'uunis maalidha? Amantiidhaan. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Ibroota 11:24 irratti akkana jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa yaada tokkoon 34 kaanis ibidda olotuu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'an. Ibidda olotuu dhaamsan qara billaa jalaa ba'an. Dadhabbii keessatti jabina argatan. Lolatti jaboo ta'an. Loltuu warra ormaan baqachiisaniiru jedha. 34 irratti maal jedha? Billaan isaan dha'u maal ta'eera? Billaa jalaa ba'an. Billaan isaan hin murre. 37 irratti garuu dhagaadhaan rukutaman. Iddoo lamatti baqaffaman. Billaadhaan maal ta'an jechuudha? Muraman jechuudha. Isaan lachuu maalidhaan? Amantiidhaan. Billaadhaan qalamuunis billaa jalaa ba'uunis maalidhaan obboloota koo? Amantiidhaan. Amantiidhaan. Kanaaf ka gurra qabu haa dhaga'u. Kan billaadhaan muramuun isaa maal hin ta'u? Hin oolu. Hundi kennayyuu gara hojii kennaa keessa akka dhaabachuu dandeenyu Waaqayyo kan nageenye nuuf haa eebbisu.